Tole akkam jirtu hordoftoonni fi daawwattoonni chaanaalii kanaa hundumti keessan nagaan keenya bakka jirtan murteessa sanaa qabu jecha egaan guyyaa irraa kan ammoo barumsa haaraadhaan walitti deebineeti jirra jechaadha. Warra beginnersii warra ta'aniif YouTube chaanaalii otoo hin baniin yookiin immoo bantaniis wantoota sirreessuu qabdan akkasumas wantoota beekuutii qabdan jechaadha kanarra walii wajjin ni ilaallu. Kanaaf viidiyoo kana amma xumuraatti ilaaluu hin dagatina. So namni tokko YouTube chaanaalii banachuudhaan dura jechaadha wantoota 5 beekuu qaba. Wantoota murteessoo sana keessaa inni jalqabaa yaada hojiiti jechaadha. Yaada hojii gaafa jennu namni tokko YouTube chaanaalii banachuudhaaf callisee namni banataaf banachuutiin qabu wanti inni beekuutii qabu yaada hojii yookiin immoo chaanaalii kana banee maal irratti hojjechuu akka qabu dursee karoorsuu qaba jechaadha. Fakkeenyaaf barumsa barsiisuu danda'a, hojii spirituaalii ta'uu danda'a, show garagaraa yookiin agarsiisa garagaraa hojjechuu danda'a. Wayii kana sirriitti mata-duree tokko qopheeffatee jechaadha yaada hojii kana lafa keechuutii qaba jechaadha. Inni ta'u taanaan callisnee hojii adda addaa hojjenna taanaan inni kun guddina chaanaalii keenya irratti dhiibbaa uumuu danda'a jechaadha. Inni itti aanu immoo dandeettii yookiin beekumsa jedha. Inni kun egaa jireenyuma dhuunfaa keenya keessatti iyyuu waan baay'ee barbaachisaa ta'ee fi fudhatamummaa qabudha jechaadha. Motora jireenyaati dandeettii jechuun. Kanaaf dandeettiin kun immoo karaa YouTube kana bakka gurguddaa 3-4 bakka gurguddaa 4tti qoodama jechaadha. Isaan kanas bal'inaan ni ilaalla jechaadha. Dandeettii jalatti yookiin beekumsa jalatti ramadamanii hammatamanii warra jiran jechaadha. Inni jalqabaa waan hojjennu irratti beekumsaa fi dandeettii yookiin immoo hubannoo gadi fageenyaan qabaachuuti qabna jechaadha. Fakkeenyaaf namni tokko ka'ee waan YouTube kana yoo nan barsiisa jedhe waa'ee YouTube kanaa sirriitti qorachuu qaba, viidiyoo sirriitti ilaaluu qaba, sirriitti dubbisuu qaba. Kanaaf iyyuu isinis akkasuma yaada hojii keessanii sana sirriitti xiinxaltanii itti dubbistanii nama gaafachuus ta'u waan hundumaa viidiyoo ilaaluu ta'u itti qophooftanii as bahutti qabdu malee as baatanii caccabaa harmataa yookiin immoo waan beekne tokko walitti gochuuttanii yoo fiddanii nan dubbadha jettan subscribersii horachuu hin dandeessan akkasumas maamila horachuu hin dandeessan jechaadha. Inni lammaffaa wanti nuyi beekuu qabnu yookiin immoo dandeettii isaa qabaachuutii qabnu viidiyoo editingii amma ta'ellee beekuutii qabna jechaadha. Egaa barri kun bara teekinooloojiidha. Namni miseensa horachuudhaaf jechaadha. Namni chaanaalii koo yoo maal ta'e ilaaluu qaba jettanii murteessuu qabdu jechaadha. Chaanaalii ta'e namni ilaalatu hin taane waan gaarii yookiin immoo waan bareedaa hojjechuutiin sinirraa eegama jechaadha. Viidiyoo editingii egaa maaliif barbaachisaadha? Akka namni tokko hojii keessan itti fufee ilaaluuf gahee guddaa kan taphatu viidiyoo editingii dandeettii viidiyoo editingii keessanidha jechaadha. Viidiyoo editingii kana bareechitanii hojjettan taanaan waan nama jibbisiisu yookiin gurra namaatti gaafa sagaleen keessan gurra namaa kan jeequ ta'ee jennaan jechaadha. Namni deebi'ee YouTube viidiyoo keessan sana ilaalu YouTubein keessan sunis guddachaatii hin adeemu jechaadha. Kanaaf ammoo illee tiitoriyaalii YouTube dhumarraa viidiyoo editingii kompiitaraanis ta'u moobaayiliidhaan ilaaluu dandeessu jechaadha. Inni sadaffaan thumbnail maker. Thumbnail makeriin kun maaliif fayyada? Kaastamarii yookiin immoo followersii subscribersii horachuudhaaf sin gargaara jechaadha. Thumbnailii kan jennu fakkeenyaaf amma gaafa YouTube koo kana viidiyoo koo kana bantanii seentan jechaadha. Namni maal jedhee akka inni fuula isaa duratti yookiin immoo maal ilaaltanii akka galtan sana jechaadha. Thumbnail gaafa jennu fakkeenyaaf YouTube banachuudhaan dura wantoota beekuu qabnu 5 jedhamte amma isa sana jechaadha. Thumbnailiin warra beginnersiidhaaf yookiin immoo yaadni thumbnail jedhu kun haaraa kan sinitti ta'u yoo ta'e jechaadha. Kanaaf iyyuu thumbnailii kana sirriitti beekuutii qabdu. Paartii viidiyoo taanu irratti hunduma isaa tokko tokkoon isinitti agarsiisuu nan danda'a. Viidiyoo editingiis thumbnailiidhaaf aappii kamtu sin barbaachisa akkasumas immoo akkamittiin kireet gochuu hin danda'ama isa jedhu bal'inaan isinitti agarsiisaa jechaadha. Inni itti aanu immoo backbone of YouTube channel kan jedhamudha jechaadha. Qajeelfama YouTube or principle or instruction of YouTube campaign kan jedhu kun baay'ee waan barbaachisaadha jechaadha. Isa kana
waan baay'ee of keessaa qaba waan ta'eef YouTube paartii tokkoon isinii qabadeen dhufa jechaadha. Garuu amma firaafiliidhuma waan tokkoon isinitti himaa. Qajeelfamni YouTube kun chaanaaliin keessan akka guddatuufis akka du'uufis kan dhiibbaa olaanaa qabu jechaadha. Bantanii yoo subscribe amma barbaadan yoo argattan instructionii YouTube channel yoo YouTube kaampaanii YouTube kana guutan ta'e jenna. Faayidaa tokko iyyuu isiniif hin qabu. Qarshii hojjechuu hin danda'u akkasumas waan dabaluu hin qabu jechaadha. Callistaniidhuma humna keessan energy keessan irratti balleessu yeroo keessan irratti gubbuutaaf malee amma instructionii isaan eegnetti principally hunda isaa tokkorra darbamuu hin qabu jechaadha. Hunda isaa keessaa eeguutti qabdu. Waan miidhaa isin irratti fidu tokko iyyuu hojjechuutti hin qabdan jechaadha. Yoo waan gaarii illee hojjechuu dadhabdan isa negative side isaa hojjechuutti hin qabdan jechaadha. Isa waan gaarii waan dandeessan waan economiin keessan ajaja amma humni keessan danda'e hojjechuutti dandeessu. Garuu isa negative side amma dandeessanitti tasmayyuu hojjechuu dhabuutti qabdu jechaadha. Inni kun maalidhaa? Qajeelfama YouTube kan jedhu yeroo dhiyootti isiniin hojjedha viidiyoo tokko. Isa kanaaf YouTube akkamitti banachuu hin danda'ama isa jedhu step by stepidhaan tokkoon duraa duuba isaaniitiin jechaadha isinitti agarsiisa. Kanaaf iyyuu viidiyoon kun yoo isinitti toleera ta'e hiriyoota keessaniif share godhaa. Taap gochaan eegaa kana booda chaanaalee kanarratti waa'ee YouTube bal'inaan inni argattu jechaadha. Amma sanatti nagaadhaan tura.